روزا كانوا تقولين إن جال رجالتيا تجربية بقى كيس ولين توري جرين الددا ولين دبرسينه واني سنتا تولي كيس سنتا تولي وهم دولين تها توري واني سينفر مالي قدي سينفرو أكرم تقول براندا بدا لا أكرم تورمون جيران نمدا بيتي دوار نمركتي جتورمون قافة واتاتو خاص جالت خاص جالت هندي في رخيتي مالي جنان دوتي جرتها بدي جرت لكم ستي جرت قافة جرتوني جرت غالبو بكجرو ستي عطولو سينجانا مفرخيتي سنمني خيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تخيلني قاعدة في قارية كم تفتنا جاي في هذا بقى جراتني ونو قارن تناس فيديو بروت مدي بنجرا فيديو خناقا فيديو خالي سنرتي هدو تكبك عن مني هدو وهدو يتشاتوري بقى مشون هدو وني اسم دي بركينا غاني بيتني akka afaan Itoophiyaa barakeena jaama akka afaan Arabaatti korroksii jaama warri biyya Arabaa jirtan korroksiin hedduu coggaarraa garaa kana nama balbalcha isin yoo ka fayyitin coota kan taa'amtu dura yemanitti iddee duuteen beeka dhugaa rabbi korroksii jechuudha rabbi dandamee jira dhayne laallee nutis anis Mustafaan akkasitti na fiigee naan lolu ture eegas boodallee kaameraa dubattillee hedduu takka wal lolu ture bakka wal karakkaru annumaan dhiise bakka irraa wayyaa ta'e maaliif mucaan sirriin jiru beektaa mataan ni dhukkura maaliif nama kana gaa atimaan beetee warra dhiistee irra dabarte malee akka wanni hin taatu beeka sababa saniifuu saniin dhiise ammaan tana gaa roozaan kun haakima haasarraa baasnee kabiroo kawaan garagaraa kana datti kan haakima guddaa tokko kabiroo geessine achi ciisu jirti bakka hafuurri isii akka gisee hafuura baastee ol deebistu hafuurri isii sirrii hin jiru jaali bakka kawaan coggaarraa tuqeetti garaa tuqeetti balbala garaan jirti waan qabbanaa waan aannaniitu isii hambisee sanii silaana sandu obaasu baatanii jechuun hin jirtu isin duuti maal fama duraan micoota kanatti aannan leetira meeqa obaasanii garaan qabee korroksiin hedduu nama jeessa keessaafu korroksiin biyya namaa kun fi biyya teenya adda adda beektaa kan biyya teenya hedduu ulfaata korroksiin hatta gisa xiqqishoo cuumiti wannummaan takka si barbaade kabarsin xuyne haluma kana cuqaalii irra gayyaa yoo si tuqe si balbalcheetti bakka harka kana guutuu kan si bubureessifta biyya namaa ni xiqqoo yaala sanii raayis jaanfeele jaanii yoo beekta warri biyya arabaa jirtan sanis akkuma sani bakka akkuma san jaanfeele jechuun kabanatti kana naqal tokko jiru uummanni arabaa wanni adii tokko qaba warri biyya arabaa jirtanii beekanii sanii fi kun jechuun shulkaa isaa bakka hedduu ulfaate isin galee akkasii amma haakimi gabroo jirti haakima sanii fuudhee anis hedduu takka deemeetiin isii biraan turee dadhabee aduu isaa ammaan tanaan galu jira laata fuudhee qadheetiin amma gattaa'ee manarraa nyaata fuudhee fi deemu jira akkuma argitan jechuudha nyaata fuudhee fi deemaa jira dhugaa bakka aduun tun mataana dhukkubsitee jechuudha maal jee isin yaa'imu akkas deemu jira meegaa hanga mana haakimaa dhaynee isaallee wanni goonu isin gaamee mufaanu turaa waan isin irra jirtu takka takka isiniin beeksisa dhugaa aduun keessa deemuu dadhabee laffadhe isuma nattaate gaa maalaa godhu isuma nattaate tumaan nama takkaaf jettee waan takkanii bootaa sanii fakkaa olii gad deddeemu jira maatii miti amma gaamee nyaata kanaas fuudhee deemnaa tajaaj qorraa maal jennaa yoo hin dandeessinitu waraabaa yoo hin dhaqqabne immoo harma deemaatuma waraabaa ilaa hanga isii bira gahuu jechuu gizan isii bira geessisii isin agarsiisaa waan takka takka isin agarsiisaa yoo mijaa'ee achi keessa haakimaan san haakima guddaadha meegaa gisa seenuu yoo kaameraa kan wayyaman taate isin biraan keenya isiniin iyyaakachiisaa isiniifin hima yonaaf mijoonni waan takka takka isin himaa gaafadhaa isinitti ergaa qaalii jiraa maaliif ergaxanyaa isiniif godhuun dirqama isiniif keessa ibsaa deemuun dirqama yoo amma kaameraa kan waraabne taate haadhaa fi abbaa keenya maatii keenya haala nu cinqatu waan qabnuuf jecha isaaniif jenneef isiniif jennee isin waraabna akkasii amma kun laaqana fuudheetiin deemu jira waan takka waan isin himu jira waan isiniif hima jee irraan fadhee dhufe takkaa jira dhiifama naa godhaa iddoo takkaan dadhabee bakka waan hin haasofeetanii dhiisu YouTube irraa isa iddoo takka fagaadhee waan hin jiruuf haasoo inni na jalaa babbadaa bakka waayee yaadachaatiin isiniif haasoo akka duraanii YouTube irra jiru sanitti faastii miti beekaa waan takka gizee daddaleetuu fi gizee irraa fagaadhee takkaa miti isinii galee bakka irraa fagaadhee waan hin jiruuf jecha iddoo takka adda bakka wanni goggodhaatiin isiniif haasa'ee isiniif himu jira akkamiin beekanii waan takka waan isin himu jiru wanni takkattiin isin himu akka nama tokkootti akka nama isin jaaladhu isin kabaju tokkotti dubartoonni kan jechuudha warri dhiiraaf jettanii waan hin taane gootanii lubbuu teessan irratti dhugaadha waan hin taane illee nama gorsanii wanni isin gorsu yoo jiraatte waan gaarii illee nu gorsite takki ati nurra beektuudhaayi takki ati nurra maal qabdaayi takki akkamitti ati nu gorsuu dandeessaa nuti fi huni beeknaa warri jettanis hedduu jira warri naqeexanii warri dhugaa keetii jettanis hedduu jira akkuma deeggartoota qabnutti uummata nu jibbus hedduu qabna
saniifu laannamni takka lubbuutee dhabda malee inni lubbuu isaa hin dhabu inni tasaati fataa jee jiraata ati garuu jaalalaafsanii jettee ayiliin teenya hanqa xiqqaadha nuti dafnee waa yaadannaa dafnee wayis irraanfatamna saniifu dafnee aarraasi akkuma aarreessanitti akka aaranii mukan darbanii jettee oromoo waan shitatan dhabanii akka aarreessanii yoo lubbuu teenya galaafanne booda akkam taane lubbuu teenya galaafannaa wanii takka hin jirtu jechuun fedheetti isinii galee lubbuu teessan galaafachuu keessan dura bitaa mirga laalladha jireenya guyyoon arraan tara ilaal guyyaan arraa kun keessa jiru kun ni dabra guyyaa arraa yaaddu favorus saniifuu dhiiraaf jettanii waan hin taane lubbuu akka ifin gagaane waan hin taane akka ifin goone ani wanni isin gorsu jechuudha dhiiraaf jettanii ilaal mucoon deemgadda boonii jaanii sana gartanii jirtanii isiin sama kun hanga guyyaa xiqqaa takka bakka hoy jaaniitu footoo maxxanfatee firoofaayilii namni si godhate si dagata saniifu akka dagadamtan yoo hin feene akka irraanfatan yoo hin feene hundaafuu wanni isin jechuu barbaadu jettanii lubbuu teessan maal jedhu lubbuu teessan ifin gaagaane akka waan hunda keessatti yaadachaa if dagachuu rabbudha isin galee warri biyya arabaa jirtanis warri biyya keessa jirtan jaalachuun waan jiraati jaaladhaa waliin jiraadhaa wal kabajaa wal jaaladhaa ani ammoo akka nama tokko bakka akka nama guddaa isin irra guddatee jaalalaa takkatti isiniif hin malaala hoy isinii galee akka sanitti bakka gisee kana yaaddan waa hunda keessatti waa adda hubachuun gaariidha adda laaluunis gaariidha isinii galee waa itti takka adda laaltanii bitaa mirga keessa yoo adda laaltan ifillee goddaatan namallee goddaatan ati itti jedhame malee inni tasaan dhabne amma isin roozaan nuti agartanii jirtanii mucaa Mustafaa Jaanisan jechuudha gisee inni akkasii lolee maal jee waa hedduu takka haasa'u isin teessitti isin dhukkubsatee isin cuggaarraan balbalee yoo achiin duute isin maddu inni maal ta'a kun akkuma dheengadda isin maal quba qabdan jee akkuma akkasii dhufee nu lolu sanii nu lolaa jechuudha isinii galee isaan osoo hin taane hubachuu danda'u qabdan bakka hubachuu adda filuu danda'u qabdan isinii galaan akkasii ani hedduu takka dhugaa isiniif waan kana sani jee isiniif himuu hin danda'u saniifu wanneen isin jiru akka dubartoota akkatti akka nama tokkootti akka nama miidiyaatti akka nama isin dura lafa bulee isin dura waa beekutti amma isin irra guddaddeetiin jira saniifin isin gorsu jira dubartoota keenya sana osoo ta'in dhugaa sana osoo ta'in siireesitti yoo deebine wallahi ani amma roozaa akka nama tokkotti hin jaalladha geeletiyaa tabjiruu biyya baqaa keessa waliin turre jireenya adda addaa waliin dabarsine waan isin taatullee akka isin taatullee waan hunda waliin tahaa turre wanni isin fadhu maali gadda isin fadhu akka nama tokko biraan dhaabbadha laal akka jetti oromoon jiraan nama dabeeti du'aan nama harkatee jetti oromoon gaafa ati waa taatu kasi jaalatu kasin jaalani hundi fira keeti maaliif jennaan duutee jirta kaa baddee jirta dhukkubsatee jirta gaafa jirtu ni jirta haa lubbuu bika jiru sitti haa tolu siin jaalamu firra keetis namni keetis gaafa ati duute garuu gaafa ati dhukkubsattee garuu kan jiruu fi kan jirre buqqee dhufaa jechuudha akkasii oromoon gizee makaasuu isinii galee saniifuu nuti dhugaadha garagara jiraannaa waliin hin jiraannu adda addallee jiraannu gaafa isin waa taate garuu akka nama tokko nu dhukkubaa waan nu dhukkubuuf jecha akka nama tokkotti wal kabajaa wal jaaladhaa waliin jiraadhaa walis jettan gadis jettan hubadhaa bakka bitaa mirga laala boru akka jiraattu beek guyyaan irraa kun akka dabru qofa jala sarari beek guyyaan irraa ni dabra arruba bakka qofaltaa ni dabatta ni boocha irraa guyyaa irraan taraa san akka irraan battoofata mara hirriiba kan rafi guyyaan sanaa dabru guyyaan gaddaa san takki immoo bati bikka sanii qilleessa siin taane keessa beekaa if irraanfachiisuuf fataa if godhe malee kororoksii dhugee ableen if marreef godhe fooqirraa if gaddarbee if fannisee gorsan ta'u waan akka fayyatti waan fadee haa ta'u kanama seenaati takka yoo isin hime seenaa hedduudha inshallah intervii yerratti yoo rabbi jee saniifu waan takka ni jaalattaa ni kabajaa waliin jiraattaa ni dhiista bakka ni irraanfata si irraanfadhu jireenyi ganaa si fuuldura waa hedduu eeggatu saniif maaliif umrii dheeressuu qabdu umrii itti dheerattee bakka waa hedduu takka dabarsuu qabdu si galaan bakka isin jiru kanaanii kan isin isin gorsu fi hin gorsu maaliif jennaan jiruu ganaa dheertu hin jiraadha ganaa maalii nagar waa hedduu tokkaan naaf jeeti ni qabdadha isin akka waa hedduun ganaa akka amma dhalattanii haareetti agartee nuti ijoolleedhaan amma dhalannee maal agartee indee meeqaa haadha sagal duuba rafaa meeqaa akkana tahaa jaalallee dhufaa jaati lubbuu teessa dhugaatti hima addunyaan gadi xiqqaa tanaaf jettaniif hin galaafatin dhugaan isin hima olis jettan gadis jettan akkasii hedduun isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo gaa hanga xumuraatti nu faana turaadha waan itti fufugaa laaqana fuunee deemu jirra ani sonneef qabbaneessutti hin jira kana dubbukeetiin gabbaa duuba isa dadhabee deebeetiin dhufe saniifuu gaa viidiyoo itti aanutti dhufna agamamaan gaa warri gama yuutuuba kiyyaa jirtanis gama yuutuuba roozaa jirtanis nu faana turaa waan babbareedaa isinii qabannee dhufna yoo yaada qabaattan yaada keessan koomantii jala naa kaayaa isiniif hin jiran isin galatooma.